Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya kabajamoo wanni isiniif qabannee dhufne akkaataa DV bara 2026 itti ilaallattanii fi akkasumas akkaataa DV bara 2026 confirmation numbering keessan kan isin jalaa bade akkaataa itti ilaallattan wal dura duubaan kan isinitti agarsiifnu ta'a. Hanganuma sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya. Hayyee hordoftoota keenya egaa kanaas karaa lamaan liinkii isaa argachuu dandeenya. Karaan tokko telegiraama keenya gubbaarra seenuudhaan saarchii gubbaarratti afran qalloo waan jettanii barreessitan san booda saarchii gootanii jalqaba irratti isinii dhufa. Afran qalloo keessa seenuudhaan liinkii kanarra tuqxanii karaa diivaa keessa laallachuutti deemtanii jechuudha. Fuula kanarra isin fida inni lamaffaan of duba deebinee biroosarii bilbila keenya irraa qabnu tokko bannaa Google Chrome kana fayyadamnee egaa Google Chrome kana banneen booda bakka saarchii gubbaarratti diivaa program jennee barreessina. Jalqaba irratti isinii dhufu kanarratti cuqaastu sana booda karaa fuulatti aanutti nu geessaa jechuudha.